akkamin namni kabiyyee nyaachuudha jiru Soomaaliyaa keessatti keessaafuu laasaanotii fi qarnoo fi garawweedhaa fi buroo keessattuu buroo keessatti hanqamte akka namni kamirra akka rakkachuudha jiru innummaa naas beera gaaba'uu fi ina namni hindua hirrakkata hin miidhamu hirrakkatu siin jedhaa hin jiruan rakkoo maddi rakkoo kanaa rakkina biyya keessaa iyyummaadha malee dallaalota nu miti siin jedhaa jira beekanii biyya Soomaaliidha gurguranii lafa Soomaaliidha gurguranii hayee baabaa kiyya dhaggeeffadhu amma silattuu beektaa Oromoo wanni addaan nu fageessaa wanni akkana gargar nu fageessaa arrabsoodhaa fi maal kana amma hoggaa dhugaa sanitti as deebine haya ijoollee dheengadda dhumtee fi ijoollee dheengadda dhumte san eenyutti gaafatama fudhata Muktaar Foosto moo Qeeroo Mahammad Usmaani moo Ahmad Shaamurra Calankooti moo Fu'aa Waqiidhaa turraa itti gaafatama fudhata Mooda balaadhaa turraa itti gaafatama fudhata taakkaji ijoollee kuma jahan moo kuma torban naannoo sanirratti rakkattee gaddeemuu dadhabdee ol deemuu dadhabde san Soomaalee keessatti hudha qabamte san meeqam goona akkamitti ijoollee san achi keessaa baasuu dandeenya hargeessatti ol deemuu hin dandeessu ijoolleen sun gadiis deemuu hin dandeessu meeqame haa rakkoon. Tole baay'ee gaarii jedhan birrina dallaalaan birrii isaa barbaada. Birrii isaa argatee jennaan bakka barbaaddu si geessa hubadhu bakka danda'u si geessa yoo rakkinni isi mudate immoo rakkina sana keessaa bahuudhaaf situ falata eenyum natutti gaafatamaa situtti gaafatama wanti jedhu hin jiru kana carraan keessi dabarte duute sun harka rabbiiti beeku obboleessu. Haya bareedaadha ilmaan Oromoodhaa akkaataa isaan ta'uu jiran ammoo guutuu akka na dhaggeeffadhu siifiin hima Dirree Dawaarraa kaan Galamsorraa kaan Arsiirraa kaan Baalerraa kaan Jimmarraa kaan Wallorraa kaani wanni isaan ittiin dhufan dalagattee biyyaa baataa jeetiin dallaalonni Dirree Dawaa keessa jiran warri dheengadda nama furirraa tarkaanfii fudhanne nama 10 akka warra bilaak liistirra jiran isaanii barbaadamaadhaa jiraatan akkasumatti itti dhiisatis beektanis beek rabbiinis beek. Ijoolleen gartee hoggaa biyyarraa kaasan dalagattee kafaltaa jaaniitiin sumuuni takkan kafaltu jaaniitiin hajabuutii geessan gala maal jettaniin hayyuudhatti fannisan tojorraadhatti fannisan amma karaa gadiitti irra jiru laasaanoo tana keessatti ilmaan namaa fuudhanii fannisanii akkan taane godhanii caccabsanii 3,500 maallaqa Itoophiyaadhaarraa wanta 35. Sana kan godhu la nama reebuu maal kan godhu dallaalota warra xixiqqoo warra gadii nu jala hojjettutu miidhaa akkasii hojjeta malee nuun akka namni reebamus akka namni beelaan miidhamus. Barati dhaggeeffadhu kaa duuba ati nama kana hawaalaarraa buusisii saadaa jetteeti dhalaa babbareedduu keessaa fuula qabdu achitti abbaa 3-4 fudhatteeti dhugaatii ta'e fudhattee jimaa kee fudhattee kaatee deemta. Warri gartee si jala dalagu nama 30 nama 40 nama 50 gaanii achi ijoollee san nama tokko nama dubartii takka nam 3 nama 4 gudeedanii takka fuula qabdu waan fedhan godhanii horii kana fannisiisanii dachii gurgursiisanii irraa buusan maalleen ijoolleen naannoo sanii baaftu yoo karaa seeraatiin deeman Suudiidhaa Ameerikaadhaa uni fida waan kana mee ati afaanuma keetiin maal dhaamtaaf ijoollees jala dalagduu tana dalagee. Tole ani wanti naamu ina yoo rakkinni isin mudate illee karaa seeraa deemaa karaa seeraarraa hin deeminaa biyyuma keessatti hojjettanii jijjiiramuu carraaqaa yoommoo isinitti jabaatte karaa seeraatiin deemaati hojjetadhaan jedhan lubbuu namaa miidhamuu hin barbaadu garuu dallaaladhee birrii argachuu hojjechuu nan barbaada eeyyee ana abbaan barbaade atuu bor yoo Awustiraaliyaa irraa dhuftee raattee kara Maqadishoo nageessi yoo jette sin geessa sun birriin itti argachuu barbaada beekan garuu nama ajjeesuu nama miidhuu nama rakkisuu nama beelessuu irraa dhimma hin qabu kanaafuu kara seeraan alaa ijoollee keessan biyyaa hin baasinaa seeraan alaa duuba dallaalota keessan ka biyya kee laalamma amma akka dallaalatti jimmarraa dallaala qabda amma ajandaa keenya irratti fokus idduun ajandaa keenya keessa achumaaf deemti dubbiini akkana fuutaniiti lafti nagaya biyyoon amaanaadhaa jettanii Soomaalee tana keessa gatooftan nuufi Soomalee nama xiiqii wal qabnee lubbuudha wal dhiibachaadhaa jirraa calraan ijoollee tanaa maal ta'a afaanii baasii dubbadhu booriskii rabbii fidaati wayi.
Carraan ijoollee kanaa balaa guddaatu mudata. Kana furuu kan danda'u mootummaadha. Mootummaa kammee Mootummaan Itoophiyaa dirmachuu qaba ijoolleedha yoo baay'inatti jettu kana miti garuu mootummaatu furuu danda'a malee nu furuu hin dandeenyudha sana. obboleessa kiyya ifii daddabanii rabbiin sakkabanii jaanii mootummaan Itoophiyaadhaa ka ifiifuu gara ati takkaa ooyiruu haramtee ni beektaa cinqee ooyiruu irraa buqqaaftee ni beektaa. Akka gaariitti hin beeku. Ifiifuu namni ka cinqiin irraa buqqa'uu fedhaati. Wanni inni nammas hin jiru ijoollee kuma torban laasaanot garawwee qardhoo tanatti qarqabamtee sanuu ijoolleen shamarranii ijoollee babbareedduu umriin isaanii amataa tattiin guddoodha amataa 22 keessaa hin jirtu ijoollee tana ijoollee san eenyuutu dhaqqabaa ammaan tana eeruu nuu kannuu dandeessa gara keessaatiin eeruu naa kannuu dandeessa ijoollee san dallaalonni isaanii anu hanqaan beekurraa fuwaawwakii amashaa murra calankoo Kairoo Maamad Usmaan Fosto Mukhtaaree Fostoodha warri harka keessaa qabu. Ijoollee san meeqa akka haala kamiin imma mootummaalleen taatutti iyyinee namni sun baraaramuu danda'a. Nama kuma torbanii gaan jechuudha beekadhumma. Ijoolleen gaara biroo keessa facaatee jirtu. Ijoolleen laasaanot keessa jirtu. Ijoolleen laandheeree jirtu. Ijoolleen eelaayoo mahaa filaasa figaa serinqoo tana keessa jirtu. Ijoolleen gaalkaayyoo keessa jirtu. Ijoolleen achiin karaa gadii kana maal jedhaniin garawwee jirtu. Ijoolleen ilaa bosaasoodha jirtu jechuudha. Warri bosaasoo dhaqe inumaa uka waan nama Laylatul Qadrii harkateeti. Ijoolleen amma qardhoo fi laasaanoo dulbaantee tana keessa rakkabamtee jirtu sun akkam taati. Rakkoon har'a eegalle rakkoon nama Itoophiyaa kana Sumaaleen jibbuuni yeroo baay'ee namoonni tokko aboo mee dhiisi dubbii kana yoo dhiifne wayyoo. Uummata maalirra muutirra kaattasi? Jara keenya taap sheer godhame. Narra obboleessa kiyya anamma waan takkataniin sitti himu akka ilma Oromoodhatti wanni takkataniin akka ilma Oromoodhatti sitti himu riskii tana rabbiit aduu akkuma rabbiin aduu tana baasutti akkuma rabbiin shimbirroo gartee lafarra babbaratu tana rabbiin razaqutti riskii tana rabbiitu namaa fidaa jechuu barbaadeeti. Rabbii shimbirroo tana razaquutiitu riskiidhaas namaa fidaa jechuu barbaadeeti. Anammoo inni siin jechuu barbaade bakka kana keessa maali? Ijoolleen tun haala kamiin haala akkamiin baraaramuu dandeessi? Gaafiin tiyyatan amma haala kamiin ijoolleen tun baraaramuu dandeessi? Ijoollee tana akkami baraaruu dandeenya? Kaanuufi Soomaaleedhaa wallollee jirra lolaa to'atuu fitatee wallollee. Lolli kun hin qabbanaa yeroo jalqabaatiif miti Somaalee fi Itoophiyaan wal loluuni afaan wal deebi'uuni namni keenya an Oromoo bitan Sumaaleedha jedhanii gosa Sumaalee himatanii karaa darbuunis jiraachuunis waanuma jirudha duraanuu haaraa miti. Garuu haalli amma jirtu xiqqoo rakkisaadha iyyee rakkisaadha. Rakkinni hin jira dhugaadha. Kan hin jedhu warri as jiranii hagana baay'ee hin qabina garuu hin dhufinaa warri biyya jirtan hin dhufinaa jechuudha dubbiin gara gabaabaa. Warri biyya jirtan biyya keessaa hin bayinaa. Lakki obboleessa kiyya baran amma tawarra laalamma deemaniiti achi keessa dhaqanii warrichi jiru san haga deemuun taane ha ol deemuun taane ha halkan Al-Shabaab jalaa fuudhee wanni godhuudha jiru warri keenya ka gartee silaa namoonni kun keessaa wanni tattaan haala kamiin lubbuun isaanii baraaramuu dandeessiidha barammanuu fi Soomaaleenis lolaa to'atuu fixanneetii walit jirra. Walis seenne amma beekadhu lola tokko seenuudhaaf namni dubartiidha kararraa maifata ijoolleedha kararraa maifata namoota sana kami kararraa maifachuu dandeenyaa dhagaafiin tiyya warraa cabee achi keessa jiru sana amma ibsaan abbaa jaalalaafaan waan inni amma jechuu jiru tana isaanirraa dukkanan beekani an tolchee bareecheetiin beekammoo. Sun sirriidha yaadni wanta jettu garuu akkati sodaatte kanas miti Sumaaleen kun ilaa dhugaadha nama Itoophiyaa kana yeroo rakkoo kana hin jibbu ani
an mootummaa wajjin rakkoo Sumaalee wajjin rakkoo hin qabu dalagachuun deemaa yoo jedhani waan isaan gootu tokko illee hin jiru beeku. Akkamitti wanni isaan gootu hin jiraanne? Nuun nama kara deemaadha jechuudha waan rakkoon hin jiru. Namoota kee sammaan tana bar ati meemmaan tana dallaalota naannoo san jiru warra ijoollee sanirraa abbaa ta'e nu maqaa isaanii nu eeruu ni dandeessaa? Dallaalota san maqaa isaanii nu eeruu dandeessaa? Maal atuu beekta kun atuu beekta sirriitti atuun beekta maalis siifi magaa jiran. Hai mee dhaabbadhu lakkii lubbuu isaanii tana akkamis seef godhuu dandeenyaa daabarammaan tana namoota san anamma laal anamma Fuwaa Wakiiniin beekaa amma Shaamora Calanqooniin beekaa Muktaar Foossooniin beekaa Qeeroo Mahammad Usmaaniin beekaa warra irraa hafee sitti gugguuti ijoollee tana ibsa abbaa jaalalaa faana akkaasirratti ol dhiyeessanii manuma kanarratti mari'atanii ijoollee gaara keessa qarqabamtee jirtu ta Soomaaleen ija birootiin ilaalu jirtu ana lubbuu isaanii seef godhuudhaaf. Dhugaa yoo dubbanne namni dhufee irraa dubbatu tokko hin jiru hundinuu hin sodaata inni maallaqni isaa irraa qabames inni amma nama ofirkaa qabus hundinuu hin sodaatan dhaggeeffatu sitti hima birriin kun maallaqni kun wanti isin nama hin goone jiru garuu lubbuu namaa balleessina jedhee namni hojjetataa jiru hin jiru beeki akkuma tasaa taate lubbuun namaa nama harkatti baddi beeki. Amma ijoollee Somaalee keessa qabamte san haa itti dhiifnu nama 7,000 silattuu hinuun hirriftu haa itti dhiifnu jechuu keetii ka yaada keetitti. Lakkiyaan kanan jenne bule. Duuba akkam jechuu barbaaddeeti falli isaanii nutti as kanne an akkaawuntiileen namoota dila kanaa guutuun na bira jirti beekadhu akkaawuntiileen isaanii ta Itoophiyaa keessa sosochootu guutuun na bira jirti beeyta waan kana taateef haala akkamirratti ijoolleen tuni anaaf hin kanneen ibsaadhaaf kan yaa ibsaa naa dhiyeessu. Amma yoo dhiyaate furmaata qaba jettee yaadda? Furmaata qaba. Furmaata akkaataan itti qabu iddoo dhaloota ijoollee tanaa beekuudha qabna. Iddoo dhaloota kanaa ijoollee tanaa beekanii warra dhumees abbootiin taziyaa taa'uudha. Warra hafe immoo lubbuudhaan baraaruudha. Baay'een Arsiidhaa fi Harargeedha. Walloof Jimma xiqqaadha keessa. Isaan walii gara nammeen. Dice, lakkoofsa ibsa ijoollee yoo xiqqaatte nama 7,000 nama 5,000 6,000 7,000 ni taati. Walii gala moosi. Wali sabar ibsaati dubbii quban qabdu tanaafin akka gurbaa baawwanni gori jira meenatti amor muukunoos bahee namoota kana hundaa'uu siiviin maatii so wanni keessatti qabamanii jiranii. Nama 7,000 jechuun bar biyya takkaa bar waan qaldiitu. bakka tokkotti miti. Bakka tokkotti miti. Ibsa. Bakka garaagaraa. Bakka tokkotti miti beekadhu ibsa bakka takkatti miti. Laalamma laasaanoo keessa nama 2,000 fudhadhu fakkeenyaaf laasaanotii fi ilaa qardoodha nama 2,000 fudhadhu garawwee fi ilaa buroodhaa tan hedduu akkasitti toora nama 3,000 moo 4,000 kana fudhadhu barjoollee tana warra baatii 9 warra amata bakka san jiruutu jira horii buufachiisanii hawaalaa fannisanii irraa buusanii antalondaan quba qabaa bar. Reala kuma maallaqa Itoophiyaa kuma 35 irraa buufachiisanii. Ina xiqqoo furmaata namni gochuu danda'u tokko Nasiraa Gursumii furmaata gochuu hin dandeessi bakka tokkotti afaanii yeroo ijoolleen rakkattullee iseetti bilbilameetu warra Sumaalee kana wajjin illee bakka tokkotti naasofti iseen mee iseeni waan gochuu dandeessu wajjin dubbadhu obsa. Iftuu hariyyoo dubbifnee yoo fakkeenyaaf jaarsisiidhaa dulbaanteedha beekadhu jaarsiidhaa dulbaantee san amma jaarsi iftuu haarun ta'uu seela laasaanoo keessaa qabdu. Ta'ini Nasraanillee biyya Eurooppii jirtu Nasraa biyya Eurooppaa jirtu sana beektamini. Ishii maraatu sabu. Iseenillee harka keessa isheenis
tu wajjin haa dubbattu irratti dubbadhu. Namni akkamiidha? Haya bareedaadha. Ati maantana ati ijoollee meeqacha keessa qabda? Lakkan duraan malee amma keessaan qabu. Amma harka duwwaadhaan. Ijoolleen achi sirraa qaban kan jirtu jechaadha. Abooga namni nama ajjeese san nama ajjeese hin jedhu laalaadhi. Namni nama qabus nama hin qaban jedhu miidiyaa irra jirra. Ati suuta keessaan natti hin taati. Ati na'umaan gadi 200 takka sirraa qabame. Ati waa xiqqoo shubaa sirraa qabame. Ijoollee san iddoo dhaloota isaanii harkaa qabda. Nasiraan sitti waan hundaabu. Nasiraan sitti Maal jedhu? waan hundaa. Qaalitti dullattiin tuqawaan kana quba qabdu waan biraa asirraa iyyiti. Huccuu miiccadhee nyaata nyaadhee maarree yaasutti. Dhaaboo tana ajuuzaa Awurooppaa tana teesse. Nama narra sinaatiisaa. Ibsa. Laale, fedhiin kun hoggaa sammuudhaan nama bahee marsaan laguudhaa shamarran kanarraa dhaabbate shamarran kun akka tokko taate shamarran dhiifamallee aanaa godhanii. Amma ati waan hamtuunan dubbisiniitti obboleessa waa'ee dhiigaa dubbachaa jirra waa'ee lubbuudhaa dubbachaa jirraati. Waan fedhiin sammuudhaan baate biyya faranjii tira keessatti namni oli